Tolega video sa kana dura yeroon waraabe baay'ee dadhabeen ture. Ammuma godhe I'm sorry. Amma boqodheera buna koos dhugee bunas fidee bira kaa'eera buna nan jaalla. Suusii bunaa hin qabu homaa irrattuu suusii hin qabu nama ammaatti wanti tokko akka inni suusii natti ta'u hin barbaadu garuu bunan jaalla buna nan dhuga so na bira jira. Okay, deebina amma gara miira irratti hojjetaa irraa miirri keenya baay'ee importantiidha garuu eenyummaa keenya immoo miti akka keemikaalii yeroodhaa gara yerootti jijjiiramu namni utuu kolfuu boo'u jira namni utuu boo'u kolfu jira miirri namaa dafee dafee jijjiirama so miira isaarra dhaabatanii waa gochuun baay'ee nama rakkisa garuu miironni keenya kuni subconscious mind keenya wajjiniin haasa'a waan ta'eef isa wajjiniin connectionii waan qabuu fi subconscious mind keenya miira keenya irraa recordii godha. Subconscious mind keenya miira keenya irraa recordii waan godhuuf miira keenya to'achuun keenya baay'ee barbaachisaadha seedhu kaasuu yaaleen ture. Tokko isatu ariifachiisee gara murteetti nu geessaa nama miidhuuttis of miidhuuttis nu geessaa. Namoonni ariifatanii miira isaanii irra dhaabatanii waa murteessu. Yeroon murteedhaa garuu yeroo miira alatu ta'e irra caalaa filatama. Miirri keenya suni yeroo inni tasgabbaa'edhu wanti hundumtuu noormaal erga ta'e bitaa mirga isaa ilaalanii waa murteessuun baay'ee barbaachisaadha. So miira keenya kana garuu gara guddinaatti jijjiiruu hin dandeenya. Miirri baay'ee barbaachisaadha. Subconscious mind keenya wajjin haasa'a. Wanti nuyi miiraan goonee gara subconscious mind keenyatti erginu fudhatama guddaa qabachuudha subconscious mind keenya biratti. Kanaaf qooda negatiiviidhaan waa erginu positiiviidhaan goonee yoo ergine irra caalaa gaariidha jechuudha. Walitti dhufeenya nuuf uumaa gidduu jirus walitti dhufeenya nuuf nama gidduu jirus waa'ee ilaalcha ofii keenyaaf qabnus waa'ee dhuma waan fedheettu miirri nuyi qabaannu yeroo hundumaa miira gaarii ta'e yoo jedhe miira gammachuu miira kolfaa miira excitement miira fayyinaa miira jaalalaa yoo ta'e yoo isa kana ergine wantoonni nuyi haammannu hundumtuu isaan kana ta'u jechuudha. Kanaaf isaan kana irratti deebinee walii wajjin ilaalla yeroo miirri keenya miidhamu miirri keenya gaddu aarii keessa yeroo gallu jibba keessa yeroo gallu maal gochuutu nurra jira yeroo miirri keenya negatiivii ta'u maal gochuun nurra raseedhu waan muraasa isinii wajjin haasa'a. Inni tokko dabnee environmentii keenya jijjiiruun gaariidha. Environmentii keenya akka gaddinee yoo barre gadda sanaa to'achuu dadhabaa irra yoo ta'e gaddii waan jedhu gaddi garuu aariitti yoo jijjiirame aariin ofiisaatti sadarkaa garaagaraa qaba. Gara sadarkoota biraa sanatti etu nun geessini environmentii keenya yoo jijjiirre gaariidha. Iddoo jirru sanaa gara iddoo biraa iddoo itti relax gochuu dandeenya. Yoo dhanne irra caalaa filatamaadha. Tokko yeroon sun yeroo haasa'uu mijataa miti. Miira keessa galleerraa yookaan hin boonyaa yookaan hin arrabsinaa yookaan rukutuyyuu dandeenyaa. Yookaan dabaleeyyuu abbaan sun immoo jechoota gara biraatiin nu miidhuu waan danda'uu fi iddoo itti miirri keenya miidhamee jiru sana haala miirri keenya keessatti miidhamee jiru sana keessaa ofii keenya baafnee fuunee adeemuun gaariidha. Yeroo baafnee fuunee adeemnus immoo bifa aariitiin bifa dheekkamsaatiin lafumatti jirtu iyyuu dhaabachuun narra hin jiru suma wajjin haasa'uun narra hin jiru isa jedhuun utuu hin taane amma deemuun narra jira amma dandeenyetti smile goone deemuun narra jira thank you yeroo mammaatti qabaannee fi yeroo biraa deebinee waan kana haasofnaa jennee environmentii sana iyyuu qulqulleessinee ofii keenya iddoo sana of fuunee deemuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Erga tasgabboofnee waan sana bitaa mirga isaa ilaallee booddee dhandhee deebinee sirreessuudhaaf nu rakkisachuudha akkaataa nu itti cufnee deemne sun. Yoo garuu bifa gadheedhaan cufnee deemne aariidhaan dheekkamsaan arrabsoodhaan jibbaan akka lammata iddoo sanatti hin deebinetti
miira nama sanaas miinee naannoo sanaa yoo deemne yeroo dhufnee sirreessuudhaaf yaallutti akka xabiitti sirreessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf deebinee iddoo sanatti deebi'uun akka nun rakkifnetti deebinee haala sana keessatti deebi'uun akka nun rakkifnetti akkaataa gaariidhaaf ulfina qabeessaan cufnee iddoo sanaa deemuun gaarii jechuudha. Amma natti tolaan jiru haasa'uun barbaadu deemuun narra jira please na of galchaa yeroo mammaatti qabaanneef immoo ulfaadhaa jennee jechootuma gabaabaa kanaanii Ismaa'eelii immoo laannee fi naannoo sanaa deemuun keenya baay'ee gaariidha. Yeroo sana Ismaa'eelii gochuun hin danda'ama, nama tokko rakkisuu danda'a. Garuu warri biyya kanaa fake it until you make it. Hamma dhugaa ta'utti feekii godhiidhu. Feekii gochootu hin taaneen immoo gammachuun Ismaa'eel feesiin eenyummaa sanuu itti dhalanneedha. Isa aariitu, isa dheekkamsaatu, isa wacaatu, isa arrabsootu, isa korraaptidiidha malee, isatu iigoodha malee, jaalalli, nagaanii, dhiifamsi, inni kun maanni eenyummaa keenya isa dhugaadha inni kun. Kanaaf isa fiduudhaaf hojjetaa irra waan ta'eef feekii godhaan jiru jechuudha. Yoo feekii dhattanii yaadanis fake it until you make it jedheen isin intirii godhaa. Garuu environmentii sana qulleessinee iddoo sana ammoo of fuunee deemuun baay'ee gaariidha. Hammani dhugaasaa baruutti jettanii achiin turina dubbiin caalaa badaa deema. Haasa'uudhaaf yeroon gaariin yeroo miirri kee tasgabbaa'ee jiru, yeroo aarii keessa hin jirre, yeroo bitaan mirga isaa hubachuu dandeessu, yeroo namicha sanas hubachuu dandeessu, baaksii inni keessa jiru keessa of keessee yeroo itti waa ilaaluu dandeessuudha malee yeroo ofii keetiiyyuu aarii keessa jirtu sana yoo ta'e aariin kee suni caccaalee dhaqee lola keessa isin galchuu waan danda'uu fi hamma dhugaa kana baruutti jettee iddoo sana hin taa'in iddoo sana of fuudhiiti adeemi. Lammaffaan nama wantichi ilaallatu, nama wantichirraa burqe, nama wantichirraa dhufe biraas deemuun kee gaariidha. Walitti dhufeenya obboleessa kee obboleettii kee sanaa boriifis waan barbaadduu fi walitti dhufeenyi sunis akka inni hin diigamnetti, akka inni hin jeeqamnetti, akka inni hin miidhamnetti yeroo sanaa gadditeetta taanaan, miirri kee gaariirra hin jiru taanaan, miirri kee akka miidhame barteetta taanaan obboleessa kee biraas of fuutee deemuun kee filatamaadha baay'ee. Baay'ee filatamaadha. Inni itti aanu wanta gochuun sirra jiru yoo dandeessee erga iddoo sanaa deemtee lafa si gammachiisuu danda'u dhaqi. Yoo biichiin naannoo keera ta'ee, yoo caakkaan naannoo keera ta'ee, uumama laaltee nama gammadduudha yoo taate wantoota laaltee si gammachiisan miira kee deebisanii warra kakaasan miira gadda keetii miira gaddaa keessaa si baasanii miira aarii keessaa si baasanii miira jibbaa keessaa si baasanii miira xiiqii keessaa si baasanii normal life keetti wantoota si deebisuu danda'an ilaaliiti iddoo sana dhaqi. Achi taa'ii achitti yeroo fudhadhu achi turi bilbiloota kee hundumaa cuftee achitti relax gootee yoo deebite baay'ee gaariidha. Yoo kanaan hin qabdu ta'e immoo exercise lafa gootu dhaqi. Mana jiimiitti galmoofteerta yoo ta'e jiimii dhaqi. Achitti exercise godhi, push up godhi. Wantoota dhandha kee ho'isanii energy kee boostii gochuu danda'an. Energy kee yeroo ati aariirra jirtu, yeroo ati jibbarra jirtu, yeroo ati xiiqii keessattu, yeroo ati boo'icha keessattu energy kee gadi bu'a. Energy leveling kee gadi bu'a. So energy kee deebi'ee akka inni ol ka'utti excitement kee, jaalalli kee, gammachuun kee, moraaliin kee sun deebi'ee akka inni sii deebi'utti fiiguu dandeessaa, push up hojjechuu dandeessaa, qaama kee waan sochoosu daakuu dandeessaa. Yoo steamii qabaate steamii, saawunaa yoo qabaate saawunaa, hattaabii yoo qabaate hattaabii keessa galtee dhanni kee kuni masaliin kee kun hundumtu relax akka inni godhuuf eeyyamiif. Yeroo sana aariin si keessa lixee gaddi si keessa lixe suni salphaatti si keessaa ba'uu hin danda'a. Akkasuma muuziqaan yoo jiraate
yoo nama faarfatu taate faarfannaa yoo kanaachi waan sirbisiisu waan miira kee kakaasu sana muuziqaan baay'ee powerfulidha. Kanaafi muuziqaa garaagaraa dhaggeeffachuun kee wantoota siyaas naannaan waan qabdu wantoota gaarii ta'an barumsaafis si gargaara, relaxationiidhaafis kan si gargaarani, waan itti gammaddu komedii dhaggeeffachuu jaallattu yoo qabaatte so wantoota akkasii gochuun kee baay'ee gaarii. Daansii gochuu yoo dandeessite daansii gochuun, jaampii gochuun, screamii gootee iyyitee garasii gararatu taalte jaampii yoo goote gaarii. Taphatte taanaan saakerii, baaskeetbool, vooliibool wantoota taphachuun sitti tolu taphoota akkasii dhattee yoo taphatte kun akka jirutti isaan sana hundumaa si keessaa gubee baasuu danda'a jechuudha. Melt outii gochuu danda'a jireenya kee keessaa waan ta'eef isaan kanatti gargaaramuun kee baay'ee gaariidha. Erga kana gootee booddee taa'iitii nootbuukiidhaa fi qalama kee fudhadhuuti maaltu si gaddisiise waan si gaddisiise na barreessi. Maaltu si gaddisiise? Attamitti ka'ee dubbiinsaa? Attamitti ka'ee dubbiinsaa? Dhuguma dubbiin kun dubbii nama gaddisiisuudha. Ofuma keetii taa'ee madaan dhuguma dubbiin kun dubbii nama gaddisiisuudha. Ulfina keerraa waan hir'ise qaba. Wayitii keerraa waan gadi buuse qaba. Miindaa keerraa waan gadi buute qaba. Relationship miidheeraa. Suute dhiitii maal naanni amma wanti miidhaan kun narraan geesse dhulaale maaliif wantoonni baay'een miidhaan qabani baay'ee. Amma namichi dhufee namni tokko dhufee fokkifta yoo naan jedhee maal tokko miidhaan qabu kun. Maaliif isa tunatti hima miti. In bareedda yoo naan jedhan galateeffadha. In fokkifta yoo naan jedhee immoo huwwati immoo baay'ee bareedda deemuun biraa sokka. Si galee ani nan fokkisa dheesii yaadu nan fokkisa dhees mediteetiin godhu akkam bareedu beeka'anii isa gaafadheen bareedina koo approovii koo si fadha miti jechuudha. Uumaan naa kennee wanti uumaan hojjete hundumtuu maan hin bareeda. Sababii harka uumaatiin hojjetameef nan bareeda jechuudha. Gaaffiin tokko hin jiru. Nan bareeda moo hin bareeduu jedhee nama gaafachuun naqu jechuudha isa kanaaf. Kanaaf inni kun wanta natti hir'isuus hin qabu sababa ta'eefi namichas hin jibbu ittis yeroo koon balleessu anoo nan bareeda deemanii ba'eetanii gara dhimma koo deemadhaa jechuudha. Kanaaf mee taa'ii ilaali wanti inni siin jedhe kuni maal jedhe wanti inni jedhe kun daameejii hammam ga'u fide maalirraa ka'ee waan kana jedhe maalirraa ka'ee waan kana jedhe ati immoo akkati kanatti aartu maaltu godhe maal ture baakgiraawundiin kee maaliftu salphaatti darbuu hin dandeenye maaliftu maaltu akkati aartu akkati gadditu akkati bambantu akkati boossu akkati jibbitu akkati dhiifaman goone sana wanti si godhe maanni wanta chiinse geessu maanni isa ba'eessa gootee ilaaltee hundee isaa irratti yoo hojjette gaariidha. Lammataa boru wanta akkasii yeroo karaa nama kan biraa dhufu lammata deebitee akka hin gaddinetti deebitee akka ittiin hin miidhamnetti gatii akka hin baafnetti yeroo akka hin balleessinetti maayinni burqaa dhumti isaayyuu attamuu ittiin waan akkasiitti aaruu jalqabiyan. Maaliif waan akkasii anaaf big dealii ta'e? Maaliif waan kana salphaatti dhiisee adeemuun narra hin jiru anaan? Gaarbeejii kana maaliifan baadhee sa'aatii tokko sa'aatii lama sa'aatii sadii tura'an? Maaliif nachitti akkuma dhageetti achumatti gatee akka nama dhageenyeetti darbuu maaliifan hin danda'an? Isa hedhuu ofuma keetiiyyuu jireenya kee teessee ilaaluun kee baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee si gargaara kun. Akka inni itti jalqabee akka dubbichitti dhufee ati immoo akkamittiin aaruu kanarratti akka jalqabde maal yoom wanta akkasii si aarsoo akka jalqabee maalirraa akka jalqabee kana yoo ilaalte qat gootee ofirraa kuttee gatuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanu meditationidha. Meditation. Yeroo miirri kee akkas miidhameedhu meditationii kee keessa dhaqiitii sammuu kee relax godhi masaliin kee hundumtuu relax akka isaan godhan godhi wanta siin jedhame sanaa wajjin disconnect godhi sammuu kee kana duwwaa godhi haqi ofii kee kotota kana baattee meditationiin galini hunduma isaa lafa kaa'iiti yuunivarsiitii isa bal'aa ta'e kana ilaali uumaa kee wajjin connect godhi imaginationii keetii wajjin waan itti uumamte yaadi yeroo sanaa achi keessatti meditate godhi gammachuu akka taate nagaa akka taate jaalala akka taate boqonnaa akka taate aara galfii akka taate akka bareeddu
nama dinqii akka taate dinqiitti uumamuu kee iddoo sanatti kaasiitii mediteet godhi. Biyya lafaa jijjiiruudhaaf gara biyya lafaa kan akka dhufte soogidda biyya lafaa, ifa biyya lafaa, mandaraa gaara gubbaatti ijaarame akka taate, nama addaa akka taate ati. Inni si biraa boo biyya lafaa kana guutuudhaaf akka jiru gara ba'a biiftuutti, gara lixa biiftuutti, gara kaabaatti, gara kibbaatti akka guddatteeti. Dorgommee akka hin qabneeti. Fingerprintiin kee akkuma inni adda ta'ee waan addaa baattee akka dhufte. Isa kana hunduma isaa maal gochuus irra, isa kana hunduma isaa mediteetii gochuus irra. Yeroo sana eenyummaa kee fidde jechuudha. Namni sitti laxxafe sana hundumaa ofirraa kaaftee eenyummaa keessa haaraa waan fiddee fi gammachuun kee achumaa kaasee filoo gochuu jalqaba jechuudha. Gammachuun kee achumaa kaasee dhangala'uu jalqabaa, nagaan kee dhangala'uu jalqabaa, boqonnaan kee dhangala'uu jalqabaa, aara galfiin kee dhangala'uu jalqabaa. Jireenyi kee hin haaraa gaarbeejiin si keessa gale suni ofii isaatii si keessaa gubatee sokkaa. So subconscious mind keenya keessa inni dhaquu jalqabe sun gargar citaa. Subconscious mind keenya keessa isa kanatu gala jechuudha dhaqee. Aariidhaanii, gaddaanii, jibbaanii, inaaffaadhaanii, maaloodhaan inni itti sun hundumtuu hafeetu inni kun dhaqee subconscious mind keenya keessa yeroo galu isatti reprograamii gochaa jirtu eenyummaa keetii jechuudha. Inni sun jeeqamee karaa xafaa jechuudha. Kanaaf meditationin baay'ee si gargaara. Inni kan biraan karaa nu ittiin emotionii keenya kufe yookaan miidhame sana karaa nu ittiin kaasuu dandeenyu inni kan biraan wantoota negatiivii ta'an yaaduu dhiisuudha. Waa'ee namicha isaa waan kana keessatti involvii godhees, waa'ee nama isaa akkas isiniin jedhee, waa'ee nama isaa isin miidhe sana, waa'ee nama akkas isin gadditan godhe sana wanta negatiivii ta'e waan tokkoyyuu yaadina. Yoo akka gootanii akka jiruun bal'ataa deema. Sakaleessaas dheengaddaas fiddanii, dheengaddaas kaleessas akkasnaan jedhee, ammas akkanaan jedhee, inni silayyuu akkasii, isheen iyyuu akkasii, isaan kan hundumaa fidaa yoo deemtanii yeroo sana maaltu adeema? Cabaa deema baddu baasa. Gaddaa deemta baddu baasa. Miidhama keetu guddataa deema. So yeroo sana miirri kee miidhamaa waan deemuu fi qooda fayyitu cabaa deemta. Miidhamaa deemta. Subconscious mind kee keessatti waan sirrii hin taane program godhaa deemta. Inni akka jirutti dhaqeetu ija ta'ee sii ba'a jechuudha. Ofii keetu sumatu ittiin miidhama waan sanaan. Kanaaf waanuma negatiivii ta'an waa'ee ofii keetiis ofii keessa of hin jibbin, ofii keessa of hin tuffatin, ofii keetiifis dhiifama godhi. Maal attan waan xinnoo kanatti aaraan maal amman nama akkasii jettee ofii keessa gadi hin buusin. Ofii keessa gadi hin buusin. Maqoota negatiiviitiin ofii waamin. Nan haarachuudhaaman, dafeen haarachuudhaaman hin jedhin. An gammadaadhaan jedhe. Ani waan xinnootti nama gammaduudhaan, gammachuun keessa koo guutee jira. Nagaadhaan, boqonnaadhaan, aara galfiidhaan, jireenyaan, badhaadhaadhaan, nama biyya lafaa jijjiiruudhaan jennee wantoota waa'ee keenyaaf poozitiivii ta'an kaasaa deemuutu nurra malee waa'ee keenyaafis wantoota negatiivii ta'an sana minuun jedhas deebinee akka ofiin hin jenne yeroo baay'ee sana minuun jedhera sana ofii jenne caala namni si'a tokko nuun jedha nuyi garuu dhanneessa nama dhibbatti yoo himne si'a dhibba ofiin jenne jechuudha. Guyyaa keessatti si'a sadii yoo yaanne si'a sadii ofiin jenne jechuudha. Namichi sun garuu si'a tokko duwwaa nuun jedhee sokke yaadaa kana. Please namooti yoo isin miidhanii isa isaan isin miidhan sana keessa deddeebitanii hin dubbatina. Keessa deddeebitanii hin yaadina. Namoonni yoo isaan isin arrabsanii arrabsoo jaraa keessa deddeebitanii hin yaadina. Arrabsoo isaanii keessa deddeebitanii hin dubbatina. Akkas naan jedheettee nattanii nama sadaffaatti hin himatina. Maaliif ofiin jedhaa jirtu waan sana. Yeroo ofiin jettanii inni isin itti haasa'artanis akkasiin jedhee irratti walii galaa jira. Isinii galee yeroo sana maal ta'a? Proogiraamii taatu. Waan sanaan. Proogiraamii taatu. Kanaafuu wanta namni isiniin jedhee achumatti dhiifama godhaa fi biraa sokkaa malee akkas naan jettee akkas naan jedhe jettanii keessan deddeebiinaa ofiisi isa ciiftanii yaadina, isa deemaa yaadina, isa hojii hojjetaa yaadina. Nama biraatti xaxxanii himinaa yeroo nama biraatti xaxxanii himtan wanticha maal godhaa jirtu baay'isaa akkas anaan jedhe jettaniitu himaa jirtu jechuudha ofii keessan. Kanaaf akkas akka hin taanetti wantoota namoonni isiniin jedhanii hunduma isaa achitti gataa waa'ee nama sanaa wanta negatiivii yaadina, waa'ee ofii keessanis negatiivii hin yaadina, waa'ee inni isiniin jedhe wanta negatiivii sanaa negatiiv enerjii sana ofirratti dirrii ammaa
deebitanii hin dubbatinaa, deebitanii hin labsinaan isiniin jedha. Inni itti aanu wantoota poozitiivii ta'an yaannee isaaniif uumaa galateeffachuu. Waa'ee keetiif iyyachuu gootiin, waa'ee kee waan gaarii jiru, waa'ee kee waan gaarii jiru, waa'ee kee waan gaarii qabdu kaasiiti, waa'ee waan gaarii qabdu sanaa galateeffadhu. Jabina kee, waan sii ta'ee, waan achiif gootee, wantoota amma yoo laalte jireenya kee keessaa waan gaarii baay'eetu ba'a. Waan gaarii baay'ee qabda jireenya kee keessaa. Milkaa'ummaa baay'ee gaarii qabda. Adeemsa gurguddaa isaa adeemte. Kwaalitii baay'ee jireenya kee keessaa qabda. Isa kana kaasii galateeffadhu yeroo sana. Uumama kana ilaalee galateeffadhu. Abeet lafi kun itti dinqeetti uumame. Abeet qilleensi kun itti dinqeetti uumame. Mukeetiin kun itti dinqeetti uumamanii. Gaarota naannoo kee jiran. Horii mana keessa jiran. Bineensota daggala keessa jiran. Yuunivarsii kana. Wantoota uumamanii jiran kan hunduma isaa ilaaleetii mee dinqisiifadhu. Namumti ati namiidha jettu suni mee wanta inni sii godhe kanaan dura. Mee waan tokko waan lama yaadadhu. Sanni Ismaa'eelii sii kenne. Sanni harka qabeessi dubbise. Sanni gaaf tokko waa'ee kee waan gaarii dubbate. Isanni karaa duraa jedhee si dabarse. Isanni ka'ee si teessise. Isanni paarkiing laatii ofiisaatti irra dhaabbachuuf jedhe irra darbee dhaqee ati irra dhaabbadhu siin jedhe. Waan gaarii tokko hin dhabdu jire waa inni sii godhe. Nama sana amshuur kanaan dura argitee beekta yoo ta'e namni suni waan gaarii tokko sii godhee qaba sababa ta'eefi waan gaarii inni sii godhe sana yaadadhuuti galateeffadhu. Yeroo sana akka jirutti emoshiniin kee inni kufe sun inni cabe sun deebi'eetu wal'aana ol ka'a. Jireenya kee inni gadi bu'e sun deebi'eetu ol ka'a. Hinaaraa namummaan kee, hinaaraa keessi kee, hinaaraa hafuurri kee, hinaaraa jireenyi kee, hinaaraa namummaan kee. Haaraa adeemta jechuudha. Kanaaf waa'ee maatii keessa, waa'ee namootaas, waa'ee waan meeqaa fuutee yooti galateeffataa deemte galati akka jirutti dhaqeetu isa si keessatti kuufame negatiif enerjii sanaa jireenya kee keessaa bassuu hin danda'a, balleessuu hin danda'a, iddootti deebisuu danda'a, miira kee sana deebi'ee kolfa kee fiduu danda'a, jaalala kee fiduu danda'a, gammachuu kee fiduu danda'a, nagaa kee fiduu danda'a, boqonnaa kee sanaa deebisee fiduu hin danda'a jechuudha. Inni itti aanu boqodhu dhaqiiti. Yeroo miirri kee akkas ta'u namoota tokko hin agarree iddoo hojiitti yeroo mootummaa hojii hojjetaa jiranii yoo muudiin isaanii badee hojicha dhiisanii gara mana isaaniitti galu. As good. Hojicha manatti dhiisaniitu galu keessumatti warra faranjootaa galuun nararaadhanii matu ba'anii galu borka nama nagaa ta'anii deebi'anii turuuf. Yoo achi turan garuu tarii waa balleessuu danda'u ta'a. Yookaan hojii isaan sirriitti hojjetanii yookaan lola jalqabee sanatti fufee xabiin ka'a waan ta'utu jira waan ta'eef dhiisanii naannoo sanaa hin deemu. Haasaa isaa hundumaa dhiisanii adeemu jechuudha. Kanaaf dhaqanii boqotu. Dhaqiitii boqodhu. Dhaqiitii boqodhu. Silaa environmentii jijjiirisiin jedheeraa isuma wajjin wal fudhata kuni yoo barbaadde irri rafuu dandeessa kana. Naappiin baay'ee gaariidha kanarratti. Xinnoo ishee naappii yoo fudhattee naappii sana keessaa yeroo kaatu fireeshii mataatee of agarta. Maaliif subconscious mindiin kee irriba keessa yeroo galteettu piroogiraamii haaraa. Proogiraamii kanaan dura hin turre haaraa ta'anii reefuu dhufanii hin guba. Haaraa dafee hin fudhatu subconscious mindiin keenya. Waanuma itti argitan hundumaa akkuma sanaan hin galmeessu. Garuu rikoordii isaanii ilaala. Rikoordii qabuun, paaternii qabuun waan isaan ittiin deeman jedheetu ilaala. Deddeebi'anii waan dhufan yoo ta'e osoo fudhataa deema yeroo sana. Garuu keessummaadhuma, reefuudhuma, haaraadhuma, ammuma dhufan yoo ta'e yeroo ati raftutu subconscious mindiin kee kuni wanta sana gubee balleesse jechuudha. Kanaaf yeroo achi keessaa kaatatoo fireeshii taatee humni kee haaraadhaa sitti tolee gammachuudhaan achi keessaa kaata kana turee silaa ittaa boran dhaqee fiiksii godhattee salphaatti fudhattee darbitaa jechuudha. Kanaaf irribi baay'ee barbaachisaadha. Boqonnaa fudhachuun kee baay'ee gaariidha. Ni kan biraan itti sii dabaluu barbaadu nyaata heelzii ta'e nyaadhu yeroo akkasii. Fast foodiin ofiisaattuu ba'aadha. Inni ofiisaattuu keemikaalii baay'ee of keessaa qaba. Keemikaalonni isaanii sun silayyuu dhanna keetiif fayyaa miti. Amma immoo ofii keetti iyyuu keemikaal ri'aakshinii dhanna kee keessa faca'ee jiru kuni aarii yookaan gadda yookaan jibba of keessaa qaba. Isa kanarratti keemikaalii addaa yoo dabalte itti sii caalaa deema jechuudha. Kanaaf akkas akka hin taanetti nyaata jaallattu, nyaata heelzii ta'e, orgaanikii ta'e, fireeshii isaa
barbaaddattee haxxee yoo nyaatte wanta dhuguu barbaaddu yeroo siin jedhu alkooliin kaaleejii siin godhani garuu wanta immoo dhuguu barbaaddu dhugaatii dhuguu barbaaddu sana yoo dhudde restooraantii jaallattu sana dhaxxee teessee achitti kophaa makee yoo teessee yoo nyaattee dhuddee relax gootee gammadde yoo kaate innis gumaacha mataa isaa danda'e qaba. Wantoonni xinnoo fakkaatan hundumti isaanii walirra bu'aniitu si gargaaruu danda'u waan ta'aniif nyaata kee gaafa sanaas akka sanattiin ilaallachuu yoo dandeesse baay'ee gaariidha. Dhumarratti wanti xinnoo tokko itti si dabaleen fixuu barbaadu awweer ta'uudhuma yeroo hundumaa awweer ta'u. Maan awweeriin maa irratti awweer taana wantoota si gaddisiisan list out godhisiin jedheera. Maaliin goota isaa yeroo gadditu yeroo aartu okay inni akkas jennaa hin aaree kun taanaa hin aaressa jedhu sana yoo barreessite beette jechuudha. Awweer taateetta jechuudha. Kanaaf yeroo wantichi ta'uuf jedhu awweerii taateetta taanaan okay yaa kanaa edaa hin aaru itti dabarta jechuudha. Nami fokkisa yoo siin jedhee yaa kanaa hin aaru kana because awweer taateetta amma kanaa jettee madarbuu dandeessa jechuudha. Amma aariidhaan gaddaan jibbaan wantati geeddartu hin jiru. Wantati balleessitu wantati miitu malee. Waan tokko bu'aan ati iddoo sana argattu hin jiru. Fayyaa kee miitaa, relationshipii kee miitaa, spiritual life kee miitaa, eeriyaa kee hundumaatu miidhama waan sanaan. Kanaafuu yoo akkas ta'uu baatteedhuma miirri kee poozitiiviidhaan hiddamee poozitiiviidhaan hammatamee wanta sirrii ta'e wanta gaarii ta'e yaadaa miira gaddaa miira jibbaa miira hinaaffaa kan hunduma isaa of keessa haxxee yaada sanatti of guddisuun kee baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. So kanaaf awweer ta'uun baay'ee nu gargaara. Yoo awweer taate wanta har'a gadditee lammata deebitee hin gadditu. Wanta har'a si boossiseen bor deebitee hin boossu. Maaliifan boo'ee kaleessa iyyuu jettaa. Awweer taateettannaan yeroo wantichi dhufu ati awweeriidha beetta waan sana quba qabdaa. Kanaafuu wantichi dhufee dhumatu darba malee kana booddee wanta si boossisu hin ta'u jechuudha. Kanaaf akka kanatti yaada yoo irratti hojjette emotionii kee kanaan of jijjiirtee baay'ee nama guddaaf gochuu dandeessa. Emotioniidha namoota baay'ee qabne. Namooti baay'een emotionalidha. Emotionii qabna nuyi hundumti keenya. Kanaaf emotionii keenya kana to'annee ittiin of guddisuu, ittiin of kunuunsuu, ittiin addunyaa kunuunsuu hin dandeenya taanaan gara sanarra hojjechuu hin dandeenya. Kanaaf badiisaaf miidhaadhaaf ittiin gargaaraminaan isiniin jedha. To'adhaa leenjisaa yaada itti dhalatan irra buusaa karaa keessan irra buusaa inni akka isin to'atuun goyinaa isin ofii keessanii to'adhaa. Kana jala kitaaba tokkoon isinii kaa'a. Kitaaba waa'ee kanaa isin barsiisu. Kitaaba waan baay'eef waan bal'aa irraa barachuu dandeessanii kanatti isinii hidhaa. Kitaabicha isin jooyi godhaa dubbisaa. Kanuma irratti dhaamna sar'aa turtii gaarii.